Ashama maatii keenya caalaa hundi keessan akkam fayyaa keessan deebi'ee dhufee jira galantaa faatu nagaa kooti hadda viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira viidiyoo baay'ee hubannoo isiniif kennu jedhee yaadudha. Innis maaliin dubartiin tokko biyya keessatti heerumtee yookaanis immoo abbaa manaa godhattee maatii godhattee jireenya dhuunfaa ishee godhattee sana booda abbaan manaa sun jechuudha fedha isheetillee ta'u fedha isheetis ta'uu baatu jechuudha. Biyya Arabaa egaa ergatee booda dubartiin sun maaliif dhiira jalqabaa sana jibbiti? dubartiin sun maaliif dhiira jalqabaa sana jibbiti? Dubartiin sun maaliif dhiira jalqabaa sana jibbiti? Yookaanis immoo dhiira asitti maatii wajjin godhattee ijoollee wajjin godhattee jireenya dhuunfaa ishee wajjin godhattee sana booda asii deemte sun jechuudha. Maaliif dhiirsa jalqabaa sana badeessi yookaanis immoo sabbaa kee jettiin isa jedhu sababa jahan tokko baay'ee murteessoo sababa ta'an jechuudha. Sababa kana qabadhee dhufee jira. Viidiyoo kanaan gadhumaa ilaalaa sana malees namoonni amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan caalaan jedhama. Chaanaalii kanaaf haaraa kanaan fedhee sabskiraayib godhaa. Sana malees viidiyoo kana yoo jaallattan na jajjabeessuuf jecha laayikii tuqaan isiniin jedha. Yaada gaafii kee qabdan immoo koomentii jala naaf geessu. Mee kallattumaan viidiyichattis naa oofu. Egaa sababni haati manaa egaa biyya sanaa deemte yookaan immoo isa biraa deemtee abbaa manaa biraa barbaadduuf jechuudha. Sababni tokkoffaan tuffii yookaan immoo quufarraa kan ka'edha. Kana jechuun durbi tokko fakkeenyaaf biyya yogguu jirtutti jechuudha. Haalli jireenyaa isheedhaa mijachuu danda'a, uffannaan isheedhaa mijachuu dhabuu danda'a, nyaanni isheedhaa mijachuu dhabuu danda'a yogguu biyya jirtutti jechuudha. Bakka haalli ishiin keessa turte sun asitti jechuudha. Haalli ishiin biyya keessa turtee fi yogguu achi deemte agartu jechuudha. Adda addummaa guddaa qaba. Kanaaf jireenya sana tuffattee jechuudha. Jireenya biyya keessa sana tuffattee sana booda wanti inni keessa jiraachaa ture yookaan immoo duraan jalqaba yogguu walitti dhufan jechuudha. Algaa dhabanii yookaan immoo siree dhabanii kaartoon irra ciisuu danda'u. Nyaata dhabanii qiixxaawwan akkasiin buluu danda'u jechuudha. Sana booda jireenya bareedaa akkasii yoo agarte jechuudha. Quuftee jechuudha. Quuftee yookaanis immoo jireenya sana tuffattee abbaa manaa isa jalqabaa sana abbaa manaa isa biyyatti qabdu sana tuffachuu yookaanis immoo gattee deemuu dandeessu yookaanis immoo natti badeessi natti naasa'ini jechuu dandeessi jechuudha. Inni itti aanu immoo inni lammataan jechuudha. Haati manaa maaliif abbaa manaa gatti yoo biyya Arabaa deemte keessaa biyya Arabaa kana jechuudha. Ijoolleen shamarran hedduun isaanii achi ga'anii jechuudha. Yogguu galan amma dhirsa tokko biraa deemanii yogguu galan gara biraa dhirsa biraatti galu jechuudha. Kanaaf inni lammataan jechuudha jalqaba dirqamaa yoo nama sanitti heerumte ta'e yookaanis immoo osoo hin jaallatiin nama sanitti yoo heerumte biyya sana deemte fakkeenyaaf iddoo ijoolleen hedduu isaanii jiru jechuudha. Jalqaba asitti jechuudha. Biyya keenyatti maaltu jira? Irra dhaaba waan jedhamutu jira. Irra dhaaba jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf osoo dubartiin sun hin beekin yookaanis immoo intalli sun osoo hin beekin jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti kallachaa fi caacuu waan jedhamu jira. Isa sana qabatanii bultii biyya maatii ishee bira dhaqanii maatii intala fuudhuu iddoo sana bira dhaqanii jechuudha. Sana booda irra dhaaba wanta san kallachaaf caacuu san fudhatanii seenan taanaan jechuudha. Dirqama intalli wantoota sun intalli kadhatamte sun yookaan immoo intalli fudhatamuu iddoo sun jechuudha. Dirqama kennamteef jechuudha. Dirqama maaliin osuma hin jaallatiin osoo umrii ishee illee gahe yogguu kennaniif jira jechuudha. Kana jechuun intalli sun jaallattee heerumne nama sana yookaanis immoo osoo hin jaallatiin osoo waan isaan beekin osoo jaalala isaan dhaabdhamiin cal'isanii kennaniif jechuudha. Kanaaf sana booda intalli sun osoo bakka yaaddi ishee hin gahin bakka baradhee iddoon kanaan gahaa yookaanis immoo hojjedhee iddoon kanaan gahaa otoo hin jedhin nama saniif kennamti jechuudha. Sana booda jireenya fokkisaa yookaanis immoo jireenya ofii isheetiin hawwina ofii isheetiin jaallanne jiraatti jechuudha. Sana booda inni biyya Arabaa yoo ergate yookaanis immoo jaallattee biyya Arabaa yoo deemte duraan madaa keessaa qabdi waan ta'eef osoo hin jaallatiin nama sanitti heerumte yookaan immoo osoo hin jaallatiin iddoo nama sanii dhaqxe waan ta'eef sana booda iddoo sana geesse jechuudha. Nama sana gatuu dandeessi yookaanis immoo biyya Arabaa deemte nama sana jibbuu dandeessi durumayyuu ammeenya yookiin immoo jibba nama sanii osoo hin jaallatiin heerumte waan ta'eef jibba nama sanii waan qabduuf ammeenya ishee isaan ibsachuu dandeessi yookaan immoo gattee ibsachuu dandeessi jechuudha. Inni sadaffaan dubartiin maaliif biyya Arabaa deemte dhirsa gatte yookaan immoo nama jalqabaaf sitti fuudhee maatii wajjin godhatee wanta hunda wajjin godhate kana maaliif gatte isa jedhu sadaffaan jechuudha. Dhiirri sun suusii yookaanis immoo suusii maallaqa balleessuu qaba yoo ta'e yookaanis immoo sana malee suusii alkoolii waan akkasii qabata yoo ta'e jechuudha.
itti manii jechuudha intala sana waan akkas akkasii qaba namni tokko waan akkas akkasii godha waan akkas akkasii balleessa jedhanii fakkeenya maallaqa ishiin ijoollee guddisiifitti ergite jechuudha inni mana qumaarratti fixa yoo ta'e inni mana qaaraqeetti fixa yoo ta'e inni mana caafitti fixa yoo ta'e dhawaate jechuudha nama sanarraa garaa kutannaa yookaanis immoo jibbiinsi nama sanii otuma daa'ima ishee qabdu iyyuu daa'ima namni sun irraa dhalchee yookaanis immoo wajjin dhalanii jiranii jechuudha nama sana jibbuutti deemti jechuudha maaliif wanta yaadde wanta ishiin achitti laffaatee waa meeqa keessa dabartee fidde maallaqa ishiin achitti keessatti dabartee fidde jechuudha inni asitti waan biraarra oolchaa yookaanis immoo wanti maatii isheetiin akka jiraattus fakkeenyaaf maallaqa yogguu ergitu jechuudha keessa ijoolleen arabaa kun hin beekama gar tokko ijoollee ishee gar tokko maatii ishee gar tokko nama sanaaf nama ergamu sanaaf jechuudha akkasitti qoqqooddee akka fayyadamtuu fi inni garuu ofuma isaatii waan nyaataa waan dhugaatii waan uffataa maal wanta ofitti fixaa yookaanis immoo osoo iddoo maallaqni sun nama saniif ergametti jechuudha otoo hin gahiin yoo hafe jechuudha namni sun bakka intalli sun carraa nama sana jibbaa deemuu jechuudha bal'ataa fi deema yookaanis immoo nama sana jibbuu dandeessi guutumaan guutuutti nama sana jibbuu dandeessu jechuudha jalalma akka fiite yoo qabaatte inni akkasumaan godhu maallaqa kan kootti taphataa dhiiga kan kootti taphataa yookaanis immoo wantan ani yaade ani fuulduraaf guddachuun barbaada inni fakkeenyaaf mana naa biti jechuu hin dandeessu yookaan immoo mana nuu biti jechuu hin dandeessi haadha manaa taatetti waan ta'eef mana nama sanii nuu biti mana jireenyaa nuu biti inni as taa'ee maallaqa ishee balleessaa waan akkasii godhe mana namaa kaameraa kaasee kiloo kana nuu biti maal yoo jedheen jechuudha intalli sun dhawaata wanta sana godha geessi jechuudha kallattii nama sana jibbuutti yookaanis immoo nama sana tuffachuutti yookaanis immoo nama sana gatuutti deemti jechuudha inni afuraffaa fi inni itti aanu immoo dubartiin maaf dhirsa dubartiin maafi asii deemtee maatii ishee guutuu ishee ijoollee ishee maal dhirsa ishee maaliif gatti isa jedhu yoo ilaalle jechuudha goyyoomfamtee yookaanis immoo sossobamtee ta'uu danda'a kana jechuun maal jechuudha dubartiin namni biraa jechuudha namni isheen afaan si jaalladha jedhee inni sossoba jechuudha maallaqa ishee sana laalee yookiin immoo bifa ishee sana laalee yookaan immoo maallaqa ishee sana laalee yookaanis immoo haala ishee yookiin footoo ishee illee ta'uu danda'a laalee sossoba jechuudha. Isheenis jechuudha carraa mucaan kun bareedaa maaliif ta'a jaalala naaf qaba jettee otuma hin beekin jechuudha osuma namni sun akka jaallate hin beekin inni garuu maallaqa ishee barbaaduu danda'a jechuudha qabeenya ishee barbaaduu danda'a jechuudha isheen maal jetti namni kun jaalala naaf qaba jettee hin goyyoomfamte yookiin immoo hin sossobamte jechuudha sana booda gara abbaa manaa ishee biyyatti qabdu sanaa yookaanis immoo abbaa manaa ishee ijoollee irraa qabdu sanaa gattee deemuu dandeessi yookaanis immoo tuffattee dhiisuu dandeessi jechuudha. Kanaaf goyyoomfamuudha inni shanaffaa fi inni itti aanu immoo jaalalli dhugaan dhiira nama biraatirraa yookaan immoo jaalalli dhugumaan isheen jechuudha nama jaallattee jirti yoo ta'e fakkeenyaaf qaamaan arguu dandeessi jechuudha. Iddoo sanitti qaamaan arguu dandeessi yookaan immoo suuraadhaan arguu dandeessi yookaan immoo sagaleedhaan dhaga'uu dandeessi jechuudha. Dhiira kabraa jechuudha dhiira itti tole jira taanaan jechuudha kallattii nama sana jaallachuu yookaanis immoo kallattii nama duraa sana dhiiste yookaan immoo nama biyyatti jaallattu sana maatii wajjin horate sana yookaanis immoo biyyatti fuudhee sana dhiistee kallattii deemuu yookaanis immoo gattee deemuu dandeessi jechuudha. Inni jaaffaa fi inni itti aanu sana malees inni dhumaan immoo maalinni dubartiin maaf biyya alaa deemte yookaanis immoo dubartiin biyya alaa deemte maaliif dhirsa ishee asitti wajjin turte yookaanis immoo abbaa manaa ishee sana malees abbaa ijoollee ishee gattee deemte isa jedhu maalinni shakkii yoo qabaatte yookaanis immoo namni sun dhirsi asitti jiru sun jechuudha nama biraa jaallatee jira yoo ta'e sana jechuun maal inni hin beekama namni hedduun keessan jechuudha dhiira ta'eef ta'uu danda'a hin beekamu haati manaa yookaanis immoo namni inni jaallatu sun yoo irraa fagaate jechuudha gara dubartii biraatti deemuudha akka jechuudha. Nama fakkeenyaaf nama amantaa qabu yookaanis immoo nama sodaa rabbii qabuun alatti jechuudha wanta akkasii sun baay'ee mul'ata maal jechuudha abbaan manaa gara dubartii biraa fakkeenyaaf dubartii akkasii ollaa jirti taanaan yookaanis immoo magaalaa jirti taanaan jechuudha kallattii dubartii sana bira deemu mul'isa jechuudha yeroo baay'ee mucaan dhiiraa yookaanis immoo ilmi dhiiraa jechuudha kanaaf ishii yogguu sana shakkitee kana durayyuu shakkii qabdi yoo ta'e kana durayyuu dubartii biraa jaallata yookaanis immoo dubartii biraan irratti fuudhuu barbaada yookaan dubartii biraatti naanneessa yoo jette jechuudha kallattii nama dhirsa duraa sana jechuudha. Durumayyuu keessa isheetti waan akkasii shakkaa jirte waan ta'eef kallattii nama sana xaastee yookaanis immoo dhiistee deemuu dandeessi jechuudha.
Kana jechuun shakkiin abbaa manaa fi haadha manaa jidduu yoo jiraate yookaanis immoo kana dura baay'ee shakkiiti taanaan jechuudha. Kallattii inni intala sana jaallata yookaan immoo inni namittii sana jaallata kanaafuu manaaf hin godhu jireenya koof gufuu ta'a jireenya burii keenyaaf hin mi'aawu yookaanis immoo na wajjin fufuu hin danda'u jettee keessa ishii amansiiftee jirti taanaan jechuudha. Kallattii nama sana jibbitee gara biraa yookaan immoo kallattii dhiira duraa sana jibbitee dhiira biraa jaallachuu deemuu dandeessu jechuudha. Egaa hordoftoota koo wanti kun akkasitti tolee beekaa viidiyoo kana laayik godhaa sana malee sheer godhaa. Amma dhuftan chaanaalii kan koo sabskiraayib godhaa an caaladha. Viidiyoo itti aanu immoo hagaa walitti deebinuutti nagaan naaf turaa isinan jaalladha. Baay'ee.